Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtootaaf jaallatamtoota akkam jirtan fayyaa keessanii nagaa keessanii jirtu baga jiraattanii baga rabbiin sa'a kana isin geesse hunda keessanuu isiniin jenna. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akkuma argitan egaa mucaan ganaa ola deemaan ganaa ol dhufaan kuni horii kana hundaa hatee inni qabame hamboo keessatti jedhanii. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ola deemaan ganaa alattuun fiiddeen quufne waan akka kanaa keessa gizee galtu wallaahi nama gaddisiisaa jechuudha. Kun amma ganaa fiigee waan barbaade lafaa fuudhee waan barbaade hojjetee buluu hin danda'a. Ganaa ola deemaadha. Ganaa lafaa dhufaadha. Lafaa dhufaan gizee kana keessa galee waan hin taane keessa galuu kana baay'ee tokko wallaahi nama gaddisiisa. Garii gizee amma ilaalanii ijoollee keessanii bakka hin taane dhaabachiisinaa. Ijoollee keessan nama hin taanetti goddanyaa akkan godhanni godhaa gorsaa gizee jedhanii waanuma dhugaati beektanii wallaahi. Fakkeenyaaf inni tokko nagaa qaba waan tokko hin beeku miskiina. Inni tokko immoo kunoo waan akkasii kana hojjetaa jechuudha. Namni wal biratti argummoo waan inni illee akkuma mucaa kanaa hojjetu fakkeenyaaf akkuma mucaa kanaa hojjetu se'a namni gariin jechuudha. Tokko waan quba hin qabnetti dabadabamaa reebamee mana hidhaa galeessi qaayamee sababa gooddanyaatiin fayyaa dhabee miidhamee eela'eetiyyuu mana hidhaa keessaa rakkatee jechuudha. Sababa gooddanyaa badaatti jechuudha. Gooddanyaa badaan badaama nama godhaa jechuudha. Gooddanyaan gaariin guddina qabu immoo nama guddisa jechuudha. Kanaaf inni akka hin taane itti hin hidhatinaa nama hin taanetti jedhan. Amma ijoolleen akka jirtuun caatii qaamuu shiishaa xuuxuu baddeetti bakka ijoollee nama duuriyyoomte wallaahi bakka hojjettee nyaachuu hojjettee amma lafaa fuutee nyaachuu dadhabdee ganaa ola deemaan kun warii kana gara 7 gara 8 kun amma wariin kun gara 9 olii gara 10 ta'u duubarra kun uummanni duubarra akkuma isin argitan kanatti uummanni duubarraan isa fuuldura buusee harka duubatti hidhee warii duubarra yaasaa jiran. Ani wallaahi baay'ee tokko wayiin immoo akkaataan isaa akkamii guma mucaan kun amma warii kana dhoofee eessatti jiraachisuufidha. Fuudhee gara dabarsuuf immoo qalee nyaachuu immoo gurgurachuuf immoo warii amma kanaatu wariin tokko nama rakkisti. Warii akkama kanaa akkam godheetan abbaa tokko oofate immoo walitti qabeera idduma hundaati. Otonni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله لازم باية تكون مقدسيزة أكسيتي كنو أمني دوبا ريا أجرا وريتي هدي جسودا باية تكون مقدسيزة جولين غنا قد أولفاني ولا ديماني har'a agaa cabsitee nyaachuu dandeessu akka kana keessa galtu baay'ee tokko nama gaddisiisa wallahi. Ijoollee amma bara badeera baqa biyyi bade wallahi laazim. Hattu baqa hattuun durumayyuu hin jira. Hattuun biyya keenya keessatti hin jira. Warii namaa guuruudha waan tokko hojjechuudha akka kanatti inni durumayyuu hin jira. Garuu immoo ganaa ola deemaan kuni ganaa fiigeen quufne kuni kichuun kuni gizee kana keessa galu maaltu namatti dhaga'ama. Maaltu namatti dhaga'ama warii namaa miti wariin tokkittiin nama dhibdi joo warii makanaa mitiiti. Amma garii oofanii gara dabarsuu amma isaan walitti hidhata qabu hattootuma warra akka isaanii sana tokko asii baasa itti sarakkaba inni sun fuudhee bakka fageessa isaan dirijjitii qabu beektanii warra hattoota kun qophaa isaaniin hojjetanii inni amma fakkeenya miskiina dura buufatanii warri ciccimoon immoo duuba isaa jiru jechuudha. Wal harkaa fufanii daddabarsaa achi fageessanii gurguratu jechuudha. Amma mucaa kana keessa gashanii jiran. Kan kana achi immoo ijoolleen karaarra teessu kun waan nyaattu dhabdee waan gootu dhabdu gara hannaatti illee kan galtu jirti jechuudha. Kan gootu dhabdee fakkeenyaaf amma hin jirallee kan hojii dhabanii karaarra ba'anii ta'anii hojii dhabanii rakkatan kunillee kana keessa kan galaniitu jira gizee tokko jechuudha. Maaliif kana keessa galtee jedhanii yoo gaafataman hin duunaaree teenye duunaaree ciisnee duunaaree nyaannu yoo dhabne maal goonu kana keessa gallee jedhu walakkaan tokko jechuudha gizee gaafatamanii. Kana baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ijoollee rabbi namaa faqeessu ilmoo rabbuman namaa qeesha.
rabbi biratti immoo ilmoo ofii gorsachuu, ilmoo ofii haqa namaarraas waan hundaanuu gorsachuudha. Rabbi ishee haqa ishee ijoollee ammaa kana malee wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akkanaan uummanni itti cooqaa jira duubarraanii fuulduratti isa harka isaa duuba isa gashanii hidhanii ofii duubarra yaa'aa jiru. Gara kamitti deemaa jirra? Waxxaatiin amma Itoophiyaa keessaa inni kaan irbaata qurxummii ta'ee jira biyyarraa baqachuu fi inni kaan immoo hancarraansaa taasise biyya keessaa bahee biyya namaa keessatti rakkataa jira. Dhukubaatiin rakkataa jira. Waan adda addaa jira. Inni biyya jiru immoo kunoo akka kanatti hateetiyyuu dafqa namaa kunoo akka kanatti akka argitan kanaa jechuudha. Kanaafuu gara kamitti adeemaa jirra? Yaa Rabbii koo musiibaa nutti bu'e kana Rabbiin mee ol nurraa haa qabu wallaahi laazim. Mee Rabbii ol nurraa haa qabu waan hundattuyyuu jechuudha. Inni kaan birrii lubbuu namaa baasee birrii fudhatee deema, lubbuu namaa baasee makiina oofata, lubbuu namaa baasee waan baay'eetu jira wallaahi. Ani beeka wallaahi rabbiin waan gannutti qabee kan ol nurraa haa qabu hin danda'a. Hin ulfaata waan biyya keenya keessa wallaahi laazim hin ulfaata. Ani garii immoo hin jira mitire. Ollaa gaarii rabbi isiniif haa kennu inni jedhamu hin jira mitire. Ollaa gariinis immoo nama basaasiti. Yoo jibba sirraa qabaatte, yoo guddina kee jaallatu yoo ta'e, ati yoo itti dafqite, yoo itti dalagatte, dalaga kee akkuma namaa tokko hojjetatte bakka gahuu kee hin barbaaddu. Ollaa gizee tokko miqanyaan hin jirti. Ani immoo gizeen akkas ilaa xoqqomaniiti immoo dhugaa mucaan kun immoo warii kana hundaa oofate immoo ani baay'een nama dhiba. Gizee tokko fakkeenya isinii fudhadha. Fakkeenyaaf waan isin hin quban qabne kana irratti illee namni xalaatan dhabu akkasiin miidhamtan sin godha keessaa jechuudha. Wallaahi namni baay'een waan namni kun hin hojjenne hojjette kan jedhaniiti jira jechuudha. Fakkeenya isinii kaan jira amman. Xoqqomaatiin inni akkas godha, isatti akkas godhe han jedhanii faatu jiru jechuudha. Xoqqomanii sobanii uummata miisisanii, xoqqomanii uummata zarafsiisuu, xoqqomanii uummata reebuu. Amma argitanii mana eddee hundaa diigamaa jiru kana mootummaa diigaa miti. Mootummaatu diigaa jira miti. Amma akkuma namaa tokko Finfinnee keessa jaarree warri amne ollaa koo duuba koo fuuldura koo nama baay'eetu jira fakkeenyaaf. Wallaahi fakkeenya isinii hima sababa mucaa kanaatti jechuudha. Anamma ollaa koo sana amma ona har'aa kana ollaan dara gajjallaaf duuba koo fuuldura koo jiru jechuudha. Anaa fi nama sadii ammanni irraa diigame achi immoo jechuudha. Inni kaan immoo lafuma sanatti kunoo intalli tokko waggaa 9 jechuudha biyya ormaa keessa hojjette mana sana keessa ammallee fuuldura koo amma har'aa hin teessii jechuudha. Manni ishee nagaa jira jechuudha. Kan koo gizee 2 gizee 3 gizee tokko qorqorroo bicharraa fudhatan jennaan qorqorrootti deebisee jechuudha. Lammaffaatti immoo sadaffaatti immoo qorqorroo ishee hunda ishee irraa diigatanii ammas lammaffaa jiskanii jechuudha. Ammoo barriirree irratti naannan bisne jechuudha. Maaliifi sababa shaneetiinii jechuudha. Maaliifi wallaggadhaa shaneedhaa mana kana namni illee keessa hin jiru. Fiddee as keessa galee lubbuu keenyaaf sodaanna kan jedhanii faatu jiru jedhanii gizee naga'u. Intalli wallaggadha jedhanii ilaala eenyummaa keessanillee miidhamtu jechuudha. Eenyummaa keessanillee hin miidhamtu. Wanta wallagga ta'eef shanee fiddii kan shaneeti mannillee hannaan jedhanii mana koollee narraa diiganii jechuudha. Sababa wallaggammaa ta'uu kootiin gararraaf gajjallaan otoo jiru mana narraa diiganii Finfinnee. Mootummaa miti achi keessa kan diigaa jiru. Dhugaan isinitti hima. Mootummaa miti. Mootummaan bakka fudhatu diige. Bakka ofii itti barbaadu jechuudha. Mana barumsaa irratti ijaare gararraa kootti eessaa mitira meeqanni fagoodha iyyuuti. Akka kanaadha kana faatu jira jechuudha. Gariin mootummaan akkas godhee mootummaa bichaa miti keessa gugatee uummata nama miidhaa jira. Keessa gugatee wallaahi laazim milishaa fakkaa hunda wayyaa qayyaratee hannama mi'a oolu wallaahi quxuriin qabu. Kan nama mi'a mootummaatti harka keenya quba keenya mootummaatti afaan keenya banaa oolla miti. Mootummaa miti nama mi'a jiru. Uummatumatuyyuu gadi bu'ee nama miidhaa jira. Sirriitti mootummaa fakkeessee kan sinsaamu kan zarafu hammana keessan diigu hamma qaan taane isinii kennu han jechan taane isinii kennu
uummatuma malee mootummaa miti. Mootummaatti namni quba ka'a. Mootummaan akkas nu godhee jedha. Mootummaa waan sin nu godhee hin qabu. Hannu mi'aa jiru uummata fakkeesse uummata. Amma Finfinnee keessatti poolisii fakkaatanii nama zarafaa oolan poolisii fakkaatanii nama tumaa oolan hin jiranii. Kun poolisii miti jedhan. Poolisoota miti. Fakkaatanii uffatanii uummata mi'aa jiru jedhan. Akkasuma warri mana diiganillee mootummaa fakkaataniiti uummata miidhu. Mootummaa fakkaatanii uummata biyya aramaa keessatti umurii isaa fixe jechuudha. Manarraati diigu. Amantala Harargee sana himimmaa isheen boossu sana wallaahi umurii ishee fixe biyya Oromaa keessatti mana maal fakkaatu mana dhagaarratti diiganii himimmaa ishee gadi anisha akka isheen itti gad darbattu jechuudha. Kun mootummaa miti. Mootummaa seenaa. Mootummaa fakkaatanii uummatumatu nu mi'aa jira. Uummatumatu haamilee keenya cabsaa jira. Ani sababa wallaggaa ta'e shanee jedhanii shaneen as keessatti mana ijaartee jirti. Shaneen akkas gootee jirti ani Finfinnee keessaa mana narratti diiganii jechuudha. Ollaan hin jira, gamanni hin jira, garanaanis hinuma jira jechuudha. Akkasitti ollaa gaarii rabbi isinii haa kennu hin jedhu kanumaadha. Ollaatuyyuu manni qobaa jira. Manni kun nama sodaachisa. Namni keessa hin jiru. Akkas jedhanii galgalas ganamas bushaa gandaatti akkas jedhanii himatu. Poolisoota achirra deemuttis akkas jedhanii himatu jedhan. Akka kanaafi ollaa gaarii rabbi isinii haa kennu hin jedhamu kanumaadha. Malee mootummaa mitian uummata miidhaa jiru. Uummata miidhaa jiru uummatuma ta'ee namuma bineensa caalu hangaraasaa malee han uummataaf hin naane akkasitti uummata miidhaa jira malee jechuu kooti. Sababa mucaa kanarraa gara biraatti darbee amma kuni akka argitan kana warii kana nyaate qalee nyaatu immoo gurgurachuu immoo akkam gochuuf warii amma kana oofee deema. Kuni ammam qabanii baay'ee tokko wallaahi wayiin immoo nama jibbutu jiraati mucaa kana jibban namni jibbu jiraatitti fidanii akkas godhe jedhaniiti wayiin warii namaa ofii oofanii ka'aniiti mucaa kana akkas ta'u godhani moo mucaan kun amma oguma kana keessa gale moo ani beeka wallaahi baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ilmoo qabna ilmootti namatti faraduun hin ta'u. Rabbiin nuuf haa qayeeshu. Rabbiin bakka hin taaneen dhaabachiisin wallaahi bakka hin taane dhaabachuu jechuun nama keessaa bahu nama keessaa cabuudha jechuudha. Ijoolleen immoo ganama harki ishee waa arreedu guddatte deebii hin qabdu jechuudha. Adaba bade hunda bakka waan tokko ganamaa yoo qabdanii lammadaa dhuftan sana dhiisuu hin dandeessanii jechuudha. Gariin ganamumaan qabee ijoollummaa isaatiin qabee harki kun itoo deemu gaafa guddatullee kun akkuma gaafa jabaatellee hin dhiisuu jechuudha. Kun sadarkaa kanarra gahaa jechuudha. Akkuma argatan warii amma kana oofuu jechuun maal jechuudha? Karra tokko keessaa oofateeti wayiin gara dabarsaa jira wayiin ergama wayiitti baatee deema yoo ta'e malee warii amma kana oofatee eessatti jiraachuuf? Warii garuu egaa warii baay'ee nurraa oofattee walloonni kunoo wallaggarraas karrayyuurraas oofattee akka kanaan iddoo tokkotti naqattee horsiisachaa jirti jedhanii ergama wayiitu jira ta'uu danda'a. Warii kana oofeeti namatti dabarsuuf deema yoo ta'e malee warii kana eessa jiraachisuuf immoo warii tokko guyyaa tokkotti warii kana gurgurachuu hin danda'u. Wayiin immoo qalee nyaachuus kun nama wallaahi laazim nama dhiba dhugaa rabbii gara itti adeemnu kana hin ulfaata. Kanaafuu ijoollee ofii kana abboomuun gorsachuun waanuma jiru. Akka isheen haqa namaarraa deemtu akka isheen waan namaan xunne ijoollee ganamuma abbummaa xiqqoonxootee guddifata. Kana biraan immoo hanuma namaa qeeshuu rabbumadha wallaahi laazim baay'ee tokko ulfaata. Mucaan kun umurii isaa sanatti kanatti galuuni nama gaddisiisa dhugaa rabbi.